family come. Family انت جمال عبدي عبدي جالسة كنيران كبر Game taphachuun baay'isinii. adabbiin meeqa rafaate Adabbiin best of 3,3 xiix wayya meenarraa cafaqa narraa cafaqaa. dura mooyame Waan akka cafaqaa jedhu san akkasitti maan cafaqamu. family please share walii godha narraa cafaqa guys share godhaame በጣም ነው ወልደፈሬ ጅራ share walii godha come on Family hundi keessanuu Sadii baay'isa duraa kanatti itti fayyadama. Erfa thank you my brother come on come on sadiin baay'isa itti fayyadama duraa kanas haati faatee silkii harkaa qabdi ifiif kan nu deemti jan janatu jirti sin jaaladha afaan kasa gisee ilaalu akkas ta'u jirti osoo hin addabamne kottu Nari is coming join my fan club dawalachuu jirti family maal la godhu jirti zamaanuu maal ta'e jiru jirti eessaan akkiin na baafte miyyoon tun abaaboo sadi shan Waan jaartiin ilmootti gattee biraa baddeen fakkaatu gaayis ilaalame buqqee. Ani hin jedhamee utira ta'e gaayis ababaa shan namni garagaraa. Iccan uummata kanaa waliin taa'ee. maal fakkaatu abaaboo shan gaayis abaabootti guuta Abaaboo Family. isallee kan faaya ababaa naa guutuu hin dandeettan isanuu namni nuun jiru isinuyyuu. Ani illee hadha sa'a kana mantu na seensise sila sa'aatii namni hin jiru. way samaan laalu jiran isaan haadha faatee sii banee adda kunnu Bane namni hin jiru. si maal na gootee achi duuba na keesse Ilmoo. maaltu ilmoon Harka qabdu sun. Ilmoo fakkaata. ilmoo kanaati jira Maan jirre ilmoo naa buqqee ilmoo fakkaata. Ilmoon jira jedha. Maaltu yeroo inshaallah. maal ilmooti Buqqee ilmoo. bukkeen ilmoota akkam meeqa guys gilaafii kanarratti family moral Erfa thank you my brother thank you thank you Nar thank you Erfa fashion is galamso what is people come on
vamos itti fayyad. Today is very moral damage. Guyyaa kiyyaa miti. No, kingi jedhi haadha faatee achi deeme dhaqee dhaqee kingi jedhi. Deeme dhaqee kingi jedhi. Ani maaliif zamaanoo kingiidha? Wanni zamaanoo kingi jedhuun maal inni? Who are you zamaanoo? Ni beekarree? Na Kanaaf beekar. eeganii kooyina 500 namoo yansan zamaanoo kingi jedha deeme dhaqee kingi jedhi. Hagamma iskoorii wayyaa inni ittiin namoo yan zamaanoo kingi jedhu tam inni. Kala waa guddaan kooyina Taaya dhafaatee faamilii xiyyan beektu taaya. Taaya isin karadha. Eegalte gaa miseenjera eegalte namni miseenjera eegallaan khalaas kute kute akhiru zaman wallahi namni miseenjera haasawaa eegallaan assalaamu alaikum khalaas haadha baatee wallahi miseenjera naasee imadumoo miseenjera sagaleen tun sagalee miseenjeraati sun ammaati maal anaan dulloomti jedhaatu dulloomti waa takka sagalee takka addaan baafteen beektu. tan teessa miseenjerri biyya teessanii kun ni tura akkam dhiirri jaakkee himoo duranii. Eegaa turuu qaba biro hojjettoota olaanoodha barnuti. Ani sila warri mana kiyyaa guyyoo akka ijoollee mana saasaniitti taaptaaf gootanii duutanii. Na wajjin haadha faatee na wajjin ambar na wajjin dargoomuun bara hedduu gatii nama kabalchiisa. Taa'e haadha faatee taa'e jilbaan deemta taa'e taa'e haadha faatee si cafa kan jirre kun taaptaafi isaanii ilaalan faamilii xiyyanii beekan. This family is king family. Taa'e ayyee ayyee diddee jirti. Didde gara faaqottaati ni yaama yaamuu haadha faatee Maayyaat maamannoo jedhama bara. sheer godha guys maayatti maamannoo agarsiisan narra ishii tana qofaan na daffare nama hundi lakkii galchee din jira Ana dhufuu fedha kaa. ishii tana qofa sissi garsiifna. Yoo Thank you Marwe. Join my fan club. Garsiisa ishii tanas Ababa dafa amma afur. amma abaaboo afur guys gatsa is isin coming. namni nu jiru isin ababa afur guuta rakkoon qabu. Abaaboo afur namni adda adda dafa. Yes Yusuf Hawaas namni biraa tokko. Anaajiyyoo ababa takka kenna. Warri jala kana jirtan ababa takka takka kennaa hundi keessanuu. Thank you. Waan zubeeri lama shan hin taane ababa takka takka kennaa namni lama osoo daqiiqaan hin dhumatu. Tap tap godha cinaan. Osoo si waamu Notice is coming. baadhee. Everybody is coming. Sadiin baay'isamu. Ama tiripili Quraysh dhagaa. family is king family. Meeli kiila irraa galcha. Nambate. Zamaana obboleessi isaa guddaani galamsoo jira amma inshallah galamsoo miti as kaayiroo haa jiraatu kun as. Haati faatee nama akkasii sodaatu miti. Maal goota silaa? Asiyoo si mo'achuu dadhabe isa mo'adha. Lafatti moo? Yaa. Lafatti aduus hin dadhabu. Sadiin baay'isa. Family. Inni nuus hin danda'u lafatti obboleessa maalitti goota yaa dhugaa itti waansan. Familiin tiyya maal taate? Haadha faatee tanaaf jigiseen seena nasiibuma hin qabne. Koora fardaa fan hojjetatanii yaabbiin tolaan lugaama butanii gaafatiiti. Maaliin na butanii? Maanuu. Maaliin na butanii? Taaptaap godhaati. Namni dhibba yoo taaptaap gootan 300 taaptaap goota. Wiinii san balleessaa irraa biraa deemna bakka. Gaafa nama argate. Maaliin na butan jettee haadha faatee takka tanaa deebi. Wallee sanatti naa deebi. Kooraa fardaa faan ejjetanii yaabbiin tolaan lugaama butanii. Farda kun yeroo yaabbattu lugaama butanii. Akkas jettee
akkas jedhee Lugaama butanii shiraaf lukanna butanii itti seetan lukamaa jiru. shiraaf jechuudha hin jedhee akkana dhageeffata shira Lukanna butanii lugaama butan jette. deemi rafii maaf deemee rafa inshaallah halkan hin rafu ganama rafa malee Haadha Faatee ta'e wajjin nasiiban qaba. Dana garuu wiinii sadii sirraa fudhadhee deema Haadha Faatee. dhugaa jettee waan sanii Dhugaan an dandeessu wan. Ziiziis baabuloo har. Hasibiila tum. Dhufee af. thank you jirra hunda baachaa galatoon adduma raftaa ala keessa waliin rafa nama fincaananii kaaniitti deebi'an yaa